Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaa kanatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaam bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadha. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abboota keenyaaf qulqulloota harmoola keenyaan qulqulluu kan ta'e abbaa isaa akkasumas qulqulluu kan ta'e hafuura qulqulluu wajjin yeroo hundumaa kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleetti Dubroo Maariyaam akkasumas qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abboota keenyaaf harmoolii keenya hunduma isaaniif akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatii Waaqayyoo guyyaa har'aa barumsa kanaan ilaaluudhaaf kan yaallu akka fedhaa fi ayyaa Waaqayyooti jechuudha. Mata dureen keenya maalummaa qurbaanaa fi of eeggannoo taasifamuu qabu kan jedhudha. Mata dureen kun baay'ee bal'aadha. Akka fedhaa fi ayyaa Waaqayyooti kutaawwan 3 tokkotti adda qoqqooduudhaan walumaa galatti waa'ee qurbaanaa hubannoo sirrii akkasumas kiristaanonni osoo qurbaana fudhachuudhaaf hin deemin akkasumas qurbaana erga fudhannee booda of eeggannoo akkamii gochuu akka qabnu kan jedhudha bal'inaan kan ilaallu. Egaan akkuma beekamu waa'een qurbaanaa akka utubaa mana amantaa keenyaatti iccitiiwwan 5 keessaa tokko ta'uu isaatiin maalummaan isaa, barbaachisummaan isaa, hundeeffamuun akkasumas hubannoon guutummaan waa'ee qurbaanaa achi jalatti bal'inaan kan baratamudha. Inni lammaffaan immoo kiristaanonni erga qurbaana kana baratanii booda akkasumas kakuu haaraatti manni kiristaanaa keenya haala kamiitiin ijoollee isheedhaaf qurbaana kana akka kennitu inni kun immoo sirna mana kiristaanaadhaan kan baratamudha. Sirnoota mana kiristaanaa 7 keessaa tokko sirna qurbaanaadha. Kanaafuu barumsi kun bal'inaan bakka kana lamatti kan kennamu haa ta'uyyuu malee nuti barumsa kanaan irra caalaatti kan barannu waa'ee of eeggannoodha. Barumsa kana kan dhaggeeffannu baay'ee hundumti keenya kiristaana waan taaneedhaaf dhiigaa foon gooftaa keenyaa yeroo fudhannu dursinee of eeggannoo akkamii taasisuu qabnaa? Yeroo fudhannu hoo haala kamiitiin argamuu qabnaa? Erga sanaa hoo maal taasisuu qabna kan jedhudha. Bal'inaan waa'ee sirna isaa irratti kan xiyyeeffannudha jechuudha. Haala kanaa ta'u malee mee callisneetuma gara sirna isaatti seenuu keenyaan dura immoo maalummaa qurbaanaa qabxiiwwan muraasaa ilaallu. Maalummaa isaa akkasumas faayidaa isaa daballee qorrobuu kan danda'u eenyudha kan jedhu guyyaa irraadhaaf haa ilaalluuti. Kutaattaanuun immoo haala kamiitiin qurbaana qorrobuudhaaf yeroo deemnu of eeggannoo akkamii taasisuu qabna kan jedhurraa kaasnee itti fufnaa jechuudha. Qurbaana yeroo jennu mata duree jalqaba kaasneen gabaabsinee haa keenyu malee bal'inaan garuu kutaawwan 3 kana keessatti caala kan barannu gooftaan keenyaa fayyisaan keenyaa Iyyasuus Kiristoos galanni isaaf haa ta'uti wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 51 kaasnee hanga 56 yeroo dubbisnu inni waa'ee fooniif dhiiga isaa kanaaf matuma isaatii kan dubbate deebi'ee immoo of eeggannoo kitaabni qulqulluun nutti himu tokkoffaa Qorontos boqonnaa 11 lakkoofsa 27 kan jiru isaan kana lamaadha walitti cuunfinee kan barannu jechuudha. Kan jalqabaa maal jedhaa? Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 51 kaasnee 56tti bal'inaan barreeffameera. Gabaabinaan garuu kunnee kanas kenne kana haa ilaallu.
Gooftaan keenya akkas jedhe. Samiirraa kan bu'e nyaanni jireenyaa anadha. Namni kamiyyuu buddeena kanarraa yoo nyaate bara baraaf ni jiraata. Buddeenni kunis addunyaaf jireenya akka ta'uuf kan hin kennu foon koodha. Dhugaa dhugaan isiniin jedha. Foon ilma namaa yoo hin nyaanne, dhiiga isaas yoo hin dhugne, mataa keessanii jireenya hin qabdanii. Foon koo kan nyaatu, dhiiga koo kan dhugu jireenya bara baraa qaba. Foon koo nyaata isa dhugaa, dhiigni koos dhugaati isa dhugaadha. Foon koo kan nyaatu, dhiiga koo kan dhugu ana keessa jiraata. Anis immoo isa keessan jiraadha jechuudhaan jecha isaa jiraataa bara baraa kan ta'e, jecha isaa hafuura ta'een kana gooftaan keenya dubbateera. Kanaaf kun hundee mana kiristaanaa keenyaadha jechuudha ijoollee Waaqayyoo. Barumsoonni iccitiiwwan utubaa amantaa shanan kanneen jedhaman akkuma maqaa isaanii maalidha? Hundeedha. Kiristoos galanni isaaf haa ta'utii foon uffachuudhaan kanneen nu barsiise. Jireenya gara fuuldaatti mootummaa Waaqayyoodhaaf bara baraadhaaf qabnuuf fayyina keenya kan raawwate keessaa tokko waan ta'eedhaaf kun maalidha? Hundeedha jechuudha. Kun hin jijjiiramu akkuma kanaatti kan itti fayyadamnudha. Gooftaan keenya hundee kana yeroo kaa'u isarraa kanneen baratan duuka bu'oonni immoo sirna mana kiristaanaa hundeessaniiru. Gooftaan keenya cuubamaa jedhee, dhiigaaf foon koo fudhadhaa jedhee, duuka bu'oonni immoo haala kamiin taasisnaa kan jedhu immoo maal taasisaniiru? Sirna isaa kaa'aniiru. Qulqulluun Phaawulos sirnoota kana keessaa waa'ee qurbaanaatti ol barreessu akkas jedheera. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 11 lakkoofsa 27 ni arganna. Maal jedha? Kanaaf osoo isaaf hin ta'in buddeena kana kan nyaatu yookiin immoo xoofoo gooftaa kana kan dhugandu fooniif dhiiga gooftaa ni yakkaa. Garuu mataa isaa haa qoru. Kana booda buddeenicharraa haa nyaatu. Xooficharraas haa dhugu. Osoo isaaf hin ta'in kan nyaatuudhaaf kan dhugu foon gooftaa kanaa waan yakkuudhaaf maal ta'a jechaadha? Foon gooftaa waan addan baasniidhaaf murtii mataa isaadhaaf nyaatee dhugaa jechuudhaan dubbata laala. Murtii mataa isaadhaaf. Kanaafuu kun of eeggannoo guddaa taasifamuu qabudha jechuudha. Kanarraa ka'uutiin manni kiristaanaa keenya maal jetti? Sirna qulqulleessaa warreen dhaggeeffannu beekna. Qulqulluu kan ta'e qurbaana kanarraa haa fudhatu. Qulqulluu kan hin taane garuu hin fudhatiin. Ibidda waaqummaa diiyaabiloosiif ergamoota isaadhaaf qophaa'in akka hin gubanneedhaaf haaloo laphoo isaatti kan qabate yaada addaa fi ejjas kan qabu yoo jiraate hin fudhatiin jechuudhaan abboonni yeroo hundumaa kana lallabu jechuudha. Kanaaf isaan kun bal'inaan haala kanaatiin kanneen ta'an kun guyyaa har'aarraa kaasne kan barannu kanaaf hundee ta'u jechuudha. Kanaaf maalummaa qurbaanaa yoo kaasne gooftaan keenya akkuma dubbatedha. Maalummaa qurbaanaa jalqaba dhuguma dursinee qurbaanni kun maal ta'uusaa yoo beekne, qurbaanni maal akka ta'e yoo hubanne, yoo sirriitti nuuf gale jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf of eeggannoo isaadhaaf baay'ee dubbachuu nu barbaachisu. Maaliif nuti mataa keenyaatu maalummaa isaa yoo barre of eeggannoo baay'ee taasisna. Ofuma keenyaa jechuudha. Kanaafuu boodas kan kaasnu of eeggawwan wanta xiqqoo kaasna. Asitti garuu maalummaa isaa sirriitti yoo hubanne nuti mataa keenyaa wanta baay'ee raawwachuu dandeenya jechuudha of eeggannoo isaadhaaf. Kanaafuu qurbaanni jecha suristiidha. Kallattiimaan hiikkaansaa kennaa jechuudha. Kennaan kun immoo qulqulluu fooniif dhiiga gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosidha. Gooftaan keenya fayyina raawwate hundumaa akka kennaatti nuuf laateera. Kanaafuu kennaawwan kun gooftaan keenya ofuma isaa maal kan taasisedha? Fayyina keenyaaf kan laatedha jechuudha. Mucummaan isaa kennaadha. Qurbaanni kennaadha. Gaabbiin kennaadha. Haati keenya dubroon kennaadha. Hundumtu fayyini nuuf raasame tola kan nuuf kennamedha. Kanaafuu kennaadha. Kanaafidha kitaabni qulqulluun kennaa isaadhaan fayyitaniittu Waaqayyo kennaa isaadhaan nu fayyisa jechuudhaan bakka baay'eetti kan kaasuuf jechuudha. Kanaafuu kun kennaadha. Kan hundeesse isuma gooftaa keenyadha. Dursee kan dubbate wangeela Yohaannis boqonnaa 6 jalqaba kan kaasne yeroo hundeessu immoo kakuu haaraatti jechuudha. Inni foon uffatee yeroo dhufetti gaafa bitoota 27 guyyaa jimaataa fannifamuudhaaf yeroo jiru
halkan gaafa kamisa galgalaa immoo mana Maariyaam haadha Maarqositti sirna kana hundeessee duuka boota isaadhaaf kenneera jechuudha. Kun immoo kallattiimaan kitaaba qulqulluu wangeela Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa 27 kaasnee 26 kaasnee hanga 27tti olaalle ni arganna. Haala kanaan barreeffameera. Kitaaba qulqulluu yoo dubbisne gooftaan keenya Yesuus buddeen ol kaasee eebbisee kutees immoo duuka bootaadhaaf kennee fudhaa nyaadhaa kun foon kootii isaaniin jedhe. Xoofoos kaasee galateeffatee kanarraas dhugaa waa'ee dhiifama cubbuu baay'eedhaaf kan dhangala'u dhiigni koo kakuu haaraan isa kanadha jechuudhaan duuka bootaa barsiise jechuudha. Haala kanaatiin Kiristoos dhiigaaf foonsaa kana hundeessee nuuf laate jechuudha. Kun boorfannoo irratti kan citu dhiiga koo kan citu foon koo kan dhangala'u dhiiga koo jechuudhaan xoofoodhaa fi waynii eebbise kallattiimaan taasisaaniif kenneera jechuudha. Kanaaf guyyaa irraas manni kiristaanaa keenya kan nuuf laattu dhiigni foon gooftaa keenyaa kamidha? Isa kanadha jechuudha. Kiristoos eebbisee akkuma jijjiire guyyaa har'aa immoo hafuurri qulqulluun mana kiristaanaa keessatti wanta raawwatamu hundumaa jijjiiruudhaan kiristaanotaaf kennaa kan jiraatu ammas guyyuma guyyaan jechuudha sirna qulqulleessaa irratti hibistiidhaa fi waynii dhiyaatu inni eebbisee sirna qulqulleessaadhaan jechuudha. Sirna isaa gara fuudhaatti xiqqinaan ni ilaalla. Gara dhiigaaf foon gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoos nuuf jijjiira jechuudha. Kanaaf maalummaan isaa gabaabinaan kanadha. Guutummaa isaadhaan maalummaa qurbaana kanaa beekuu yoo barbaanne barumsaa keenya dursinee waa'ee dubbii amantaadhaan barachaa kan turre boqonnaa waa'ee iccita qurbaanaa kan jedhuun kan baranne san boqonnaan jeeffaa ni jira. Achirraatii yoo ilaalle bal'inaan nuuf gala. Boqonnaa torbeeffaa dhiifama. Boqonnaa torbeeffaa ilaala. Egaan akkasaa ta'u maal fayyadamna? Dhiigaa foon Kiristoos nyaachuu fi dhuguuf jirra waan ta'eedhaaf maalidha faayidaan isaa yeroo jedhu dhugaa dubbachuudhaaf Kiristoos hojjetaan qaama tokko taanee jireenya bara baraa argachuudhaaf walumaa galatti fayyinni keenya kan raawwatame wanti raawwannu hundumtuu sirna mana kiristaanaa keessatti icciitiin raawwannu hundumtuu kan gudunfamu kan mirkanaa'u confirmation kan jedhachuudha. Mirkanaa'ee ta'eera kan jedhamu dhiigaa foon gooftaa keenyaatiinidha. Kun bal'inaan haala kanaatiin guutummaa isaatti yommuu taa'udha. Faayidaawwan lamaan sadan tokko immoo mee keessaa baasnaa ilaallu. Kan jalqabaa dhiifama cubbuu argachuufidha dhiigaa foon gooftaa keenyaan kan nyaannu. Galanni isaa haa ta'uutiin numti uumaan keenya Kiristoos fannootti fannifamee qulqulluu foonii fi ulfaataa dhiksaa kan nuuf kenne cubbuu keenya nurraa haquudhaaf abaarsa nurra ture sana nurraa kaasuufidha. Kanadha inni guddaan. Kiristoos biyya lafaatti dhuunfuunsaa dhala namaa lubbuudhaaf fooniin du'ee ture kana du'aa kaasuufidha. Kan ammoo dubbii fayyinaa isaa dhalachuudhaan jalqabeessatti raawwate fannifamuudhaan raawwate cubbuu keenya hundumaa nurraa qeeraachuudha. Kanaafidha innumti yeroo dubbatu waa'ee dhiigaa foonsaa maal jedheera? Bakka jalqaba kaasne wangeela Maatiyos boqonnaa 26 lakkoomsa 26 kaasne amma 27tti mul'allu kutees duuka boosaadhaaf kennee fudhaa nyaadhaa kun foon kooti isaaniin jedhe asitti dhaggeeffadhaa. Xoofoos kaasee galateeffatee kanarraas dhugaa waa'ee maaliidhaaf? Waa'ee dhiifama cubbuu baay'ooliif kan dhangala'u dhiigni koo kakuu haaraan isa kanadha. Dhiifama cubbuu baay'ooliidhaaf. Kun yeroo babal'ifamee hiikamu icciitii guddaaf keessaa qaba. Garuu sitti maal ilaalla? Dhiifama cubbuu baay'ooliidhaaf. Baay'ooliidhaaf kan jedhamtu kun namni hundumtuu Kiristoositti amanee addunyaan guutummaan mootummaa waaqayyoo kan galle kallattiitti agarsiisa. Inni dursee kan beeke jechuudha. Garuu baay'ooliin warreen isatti amananii dhiigaa foonsaa fudhatan ijoolleen waaqayyoo dhiifama cubbuu kan argatan dhiigaa foon gooftaa keenyaan jechuudha. Kanaaf Kiristoos akkas jedhee dhuguma dhalli namaa cummaa sillaasee yeroo argannu cuubbaadhaan jechuudha. Qulqulloofne jiraannachuu miti. Cubbuun ni raawwanne adda addaatti. Gaabbiin kan kennamte ijoollee warreen cuubamaniifidha malee warreen hin cuubamneef miti. Namni hin cuubamne gaabbiin san barbaachisu. Amanuutu isa barbaachisa. Warreen amanne garuu maaltu nu barbaachisa? Gaabbiitu nu barbaachisa. Yeroo hundumaa cubbuu yeroo raawwannu cubbuu keenyarraa kan ittiin deebinee kaanu gaabbii yeroo seennu deebinee cubbuun keenya raatii qulqulloofnee kan ittiin nuuf mirkanaa'u dhiigaa foon gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoosiitiinidha.
Kanaaf dhiifama cubbuu argachuudhaaf kan taasisna jechuudha. Kan lammaffaa immoo Kiristoos wajjin tokko ta'uufidha. Kiristaana jechuun matumti isaa qaama Kiristoosidha. Kiristoos wajjirraan gamtaa tokkummaa akkasumas kan isaa kan ta'an qulqulloota wajjirraan tokkummaa qabaachuu jechuudha. Kanaafidha Kiristoos maal jedhee foon koo nyaata isa dhugaadhaa, dhiigni koos immoo dhugaatii isa dhugaadhaa. Foon koo kan nyaatu, dhiiga koo kan dhugu ana keessa jiraata. Ilaalaa, keessa jiraata, ana keessa jiraata, ana wajjiraan tokkummaa qabaata jechuudha. Anis immoo isa keessan jiraadha jechuudhaan Kiristoos jecha isaa qulqulluudhaan dubbateera jechuudha. Wangeela Yohaannis bakkuma jalqaba boqonnaa 6 lakkoofsa 55 ni arganna. Kanaafuu tokkummaa Kiristoos wajjiraan kan qabaannu dhiigaa foon Gooftaatiinidha. Kiristaanni tokko yeroo cuubamu miseensa mana kiristaanaa ta'a. Lammaffaarratti yeroo meeroon diibamu bultoo hafuura qulqulluu ta'a. Sadaffaaratti dhiigaa foon Kiristoos yeroo fudhatu immoo qaama Kiristoos ta'a. Kanaaf hundi keenya maalidha? Qaama Kiristoosidha jechuudha. Hundi keenya qaama Kiristoosidha. Kiristoos wajjiraan tokkummaa yoo hin qabaanne boodas yeroo inni dhufu isa cinaa dhaabbachuu hin dandeenyu. Kanaaf tokkummaan kun dhiigaa foon isaa Gooftaa kanaan kan nuuf argamu baay'ee nu barbaachisaa jechuudha. Kan sadaffaa immoo isa guddaadha. Addunyaa kanarraatii du'aan yeroo adda baanu jireenya bara baraa argachuudhaaf dhiigaa foon Gooftaa keenya dirqamadha. Filannoo miti kun dirqamadha. Warreen utubaa jedhaman kun cuubbaa fi meeroonii akkasumas qurbaanni kiristaana tokkoof yoo hin raawwatamne kiristaanni tokko mootummaa Waaqayyoo galuudhaaf abdii hin qabu jechuudha. Kanaafidha Kiristoos akkas kan jedhe Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 53 kan dubbifame kan barreeffame kanadha. Dhugaan isiniin jedhaa foon ilma namaa yoo hin nyaanne dhiiga isaas yoo hin dhugne mataa keessanii jireenya hin qabdan. Foon koo kan nyaatu dhiiga koo kan dhugu garuu jireenya bara baraa qabaachuudhaan dubbateera. Kanaafuu namni kana raawwatu jireenya bara baraa qaba. Asirratti waan tokko hawwannu foon koo kan nyaate dhiiga koo kan nyaate miti kan nyaatu kan dhugu yeroo hundumaa jechuudha. Itti fufiinsa kan agarsiisudha. Guyyaa tokko gaafa cuubamnu dhugnee nyaanne eeyyee jechuu hin dandeenyu. Yeroo hundumaa namni haadha isaarraa al tokko dhalata. Biddeena nyaata nyaachaa kan guddatu garuu yeroo hundumaadha. Kunis akkuma kanaati. Dhiigni foon Kiristoos yeroo hundumaa cubbuu keenyaan gaabbii gallee yeroo hundumaa nyaachaa dhugaa kan jiraannu malee yeroo murtoofteef raawwannee kan adda baanu miti jechuudha. Kanaaf Kiristoos kan nyaatu kan dhugu jechuudhaan kan dubbate jechuudha. Kanaafuu faayidaawwan kana dhiigaa foon Gooftaa irraatu ni argannaadha. Qorrobuu kan qabu eenyudha yookiin kan danda'u kan isaa fayyamamu eenyudha? Eenyu fayyamamu jennee ilaalle kan jalqabaa nama tokkummaadhaaf sadummaa Waaqayyootti amane nama ta'uu ilma Waaqayyoo Gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoositti kan amane barumsa dubbii amantaa sirriitti kan hubate gaabbii galee qannoonaa isaaf kenname kan raawwate saalaan umuriidhaan osoo hin daangessin yeroo hundumaa hanga boqonnaa sattachaadha fudhachaa jiraachuu ni danda'a. Kanaafuu al tokko qofa kan raawwatamu miti gaabbiidhaan yeroo hundumaa galuudhaan kan raawwannudha. Warreen amananii ganaa cuubamuudhaaf jiran dhiigaa foon Kiristoos fudhachuun isaaniif hin eeyyamamu. Kan jalqabaa barachuu, hubachuu, amanuu, cuubamuu kana booda dhiigaa foon Gooftaa itti aanaa jechuudha. Kanaafuu waa'ee maalummaa isaa gabaabinaan amma kanaaf jennee of eeggannoo yeroo qurbaanaa taasisuu qabu kan jedhuun barumsa keenya kutaa lammaffaan itti fufaa. Qorrobuudhaan dura yeroo qorrobnuudhaaf erga qorrobnee booda maal gochuu qabnaa? Haala kamiitiin dhuguma daandii Waaqayyoo barbaadeen qulqulloonni abboonni keenya nuuf kaa'aniin manni kiristaanaa keenya nu barsiistuun haala kamiitiin dhiigaa foon Gooftaa keenyaa fudhanne eebbaaf akka nuuf ta'uuf jireenya bara baraattiin argannaa kan jedhu sirna isaa immoo kutaa itti aanuun qabannee dhiyaannaa. Waaqayyo abbaan keenya nama yeroo sanaan nu haa taasisu kan dhaggeeffanne hundumaa laphee keenya keessaa nuuf haa bulchuu namatti hin jiraatu nu haa taasisu. Ameen. Kutaa itti aanuun hanga deebinutti nagaa Waaqayyoo isin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.